Badhaadhina magaalaa Finfinnee milkeessuu fi sadarkaa jireenya lammiilee fooyyessuuf intarpiraayizotaaf bakka hojii mijeessuun murteessaa ta'uun ibsame. Intarpiraayizotaaf bakka hojii mijeessuun carraa hojii bal'aa umuura darbee wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa. በእንስሳት ተዋጽኦ የከብት ማርባት ማድለብ በዛ ደረጃ ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ስራ ምድል ይፈጥራል። Bakki hojii intarpiraayizotaaf kenname kun horsiisaa fi furdisa looniif kan oolu akkasumas hojii ogummaa harkaa garaagaraa kan itti hojjetanidha. Kun carraa hojii bal'aa dargaggootaaf kan uumuudha. Haaluma wal fakkaatuun dhiyeessii fi fedhii nyaataa magaalittii kan guutuu fi wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Karoora hojii maaddii guutuu qabamee hojjetamaa jiru galmaan ga'uu keessattis iddoo guddaa qaba. Akka obbo Mogos Baalchaa jedhanitti intarpiraayizotaaf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamuun oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu taasisuun cinaatti qaala'insa jireenyaa magaalittii tasgabbeessuu keessattis shoora olaanaa qabaa jedhan. ለእነዚህ ጉዳዮች ትኩረት ሰጥተን መስራት ማለት dhimmoota akka kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu jechuun yeroodhaa gara yerootti humna intarpiraayizotaa cimsaa deemuun oomishaa fi oomishtummaan dabalaa akka deemu taasisa. Kun ammoo rakkoo qaala'insa jireenyaa nu mudachaa jiru salphisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kana malees diinagdeen keenya akka guddatu taasisa. Badhaadhina magaalaa keenyaa milkeessuu fi sadarkaa jireenyaa hawaasa keenyaa fooyyessuu fi malataa isaa jirru keessatti intarpiraayizotni humna anniisaa diinagdee sochoosan akka ta'aniif hojii filannoo keessan galleedha kan jedhan ammoo sadarkaa kaantibaa itti aanaatti hoogganaa biiroo hojiif ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Miiliyoon Maatiyoosi. የከተማችንን ብልጽግና ለማረጋገጥና የነዋሪዎቻችንን badhaadhina magaalaa keenyaa mirkaneessuu fi sadarkaa jireenya lammiilee keenyaa fooyyessuuf imala taasisaa jirruun intarpiraayizota humna anniisaa dinagdee taasisuun hojii filannoo keessa hin galleedha. Sosochiin kunis rakkoo hojii dhabdummaa jiru furuu fi hawaasa keenya jaalala hojii qabuuf abdii ifaa qabatee kan dhufedha. Bulchiinsi magaalichaas rakkoo hojii dhabdummaa furuuf hojii ijoon xiyyeeffannoon hojjetaa jiru intarpiraayizotaaf bakka hojii mijeessuudha. Dhiyeessii tajaajilaa bakka hojii karaa haqa qabeessaan mirkaneessuu jechuun haqummaa dinagdee mirkaneessuu jechuudha. Yoottan salgan darban qofatti lammiilee 300,000 fi 20,000 caalaniif carraa hojii uumuun danda'amu obbo Miiliyoon ibsaniiru. ባለፉት 9 ወራት ለ320,000 Ji'oottan salgan darbanitti lammiilee 300,000 fi 20,000 fi 350 carraan hojii uumameera. Carraa hojii uumaman keessaa namoota 100,000 fi 54,000 gurmiidhaan yoo ta'u kanneen hafan carraa hojii qacarriin uumameera. Kanaan cinatti ji'oottan darban qofatti intarpiraayizota 2,016 intarpiraayizota sochooftuu 6,366 ta'aniif bakka hojii kaarimeetira 52,000 fi 603 kennuun danda'ameera. Issu baala warratoo fi Saamaraawit Abbabaa kanneen waldaan gurmaa'anii bakka hojii argatan yoo ta'an carraa kana argachuu isaaniitti gammadoo ibsanii namaaf qacaramanii hojjechuurraa of danda'anii hojjechuun bu'aa olaanaa qabaachuu himu. ከሰው ቀጥረህ ከመስራት ዕለት ተዕለት የራስህን ብትሰራ namaaf qacaramtee hojjechuura guyyaa guyyaan hojjechuun waan argattutti caala. Dubara nama biraafillee carraa hojii uumuu dandeetta. Kanaaf bakka hojii argadhe kanatti sirnaan fayyadamee bu'a qabeessi fi kutannoo hojjechuu qaba. በቁርጠኝነት ነው የምንሰራው። bakka argadhe kanatti kutannoodhaan irratti hojjedha. Sababni isaa ani haadha daa'imaati. Carraa kana namoonni biroon hin arganne ani immoo carraa kanatti fayyadamee hojjedhee bu'aa buusee of jijjiiruun barbaada.